Dhandhama Oduuti. Roobii darbe halkan kan Waashingitanitti Xiyyaaroonni lama walittibu'anii laga Potomac keessatti dhidhimuun lubbuu namoota 67 galaafate jimaata har'aas barbaacha fufee jiru yommuu ta'u, ejensiiwwan qorannaa United States saanduqa gurraacha isa Black Box jedhamu kan xiyyaara jeetti geejjibaa kan helikooптara humna waraanaa walitti bu'ee caccabe laga Potomac keessaa argachuu isaanii ibsaniiru. Angawoonni Somaaliyaa kan Puntland lammiilee Itiyoophiyaa baqattootaseeraan ala 500 ol torbaan kana keessa magaalaa Bosaasoo keessaa qabuuisanii ibsaniiru. Kunis tarkaanfii lammiilee biyya alaa kanneen seeraan ala garanaannichaatti seenaniiran arii'uutti fudhatamaa kan jiru yommuu ta'u, kanneen qabaman kunneen konkolaataa irratti fe'uun gara Itiyoophiyaatti ergamaniirus jedhameera. An maqaan kiyya Lammii Muhammadii bakkitti aanu duraan suutii deemnee yaana amma garuu Itoophiyaa galuu barbaanna. Seenaa keessatti guyyaa har'aa yommuu yaadatamu amajji 31 bara 2020tti weerarri vaayirasii koronaa ka'uu hordofee United States labsii yeroo hatattamaa kan fayyaa hawaasaa labsite. Pirezidaantiin yeroo sanaa Donald Trump ajaja pirezidaantii mallatteessuun lammiileen biyya alaa gara United Statesitti yeroof akka hin seenne kan dhorke. Kanneenii fi kanneen biroo tamsaasa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaannaa an Mitikkuuf Qaaduuti.